Sagaleen Waaqayyoo maal jedha isinitti fakkaata? Wangeela Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos qulqulluun kan barreesse boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti yookiis namicha jabaa sana duraan dursee yoo hidhe malee attamitti namni mana nama jabaa tokko lixee mi'a isaa saamuu danda'a ree? Erga isa hidhee garuu dhuguma mana isaa akka jirutti saamuu hin danda'a jedha. Har'a waa'ee maalii baranna isinitti fakkaata? Mormuu, maqaawam, protest, how we can protest. Akkamittiin protest gochuu dandeenya? Akkamittiin mormuu dandeenya afuroota hamoota? Akkamittiin hidhuu dandeenya afuroota hamoota? Nu yeroo tokko tokko afuraa hamaa ifadhaa yeroo jettan namoota keenyaan ifachuu hin danda'ani. Maqaawamaa aychilum. Ifachuun danda'ani ofirraa cabsuun danda'ani. Isinittani mamma afurri hamaan akkamittiin jireenya namaatti akka inni galu, akkamittiin jireenya namaatti akka inni taphachuu danda'u isinittani ma. Kana gochuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata? Min maadreg allabin? Afuroota hamoota kana injifachuudhaaf yookaan immoo mormuudhaaf maal gochuu qabna? Tokko maqaasaa waamne hidhu, maqaasaa waamne afuroota kana maqaasaa ni waamne hidhuutu nurra jiraata. By the way, Waaqayyo nuufi Waaqaaf lafa kana irratti hidhuunis hiikuunis Waaqayyo mirga nuuf kenneera. Hidhuus hiikuus dandeessa. Hidhuuf hiikuu kan danda'u warra aboodhaaf aangoon kennameef duwwaadha. Aangooniif aboon isin kenname taanaan halkaniif guyyaa yoo iyyaa oolteeyyuu homaa gochuu hin dandeessu. Aangoof aboon eenyuuf kenname? Warra maqaa isaatti amanan, warra humna isaatti amanan, warra dandeettii isaatti amanan duwwaatu yookaan immoo lammaffaa warra dhalatan duwwaatu hidhuuf hiikuu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu lafarrattis waaqarrattis hidhuudhaaf hiikuudhaaf aboo siif kenneedha jedhe Phexrosiin. So kiristaanaa fi aboon hidhuudhaaf hiikuu kennameera. Aboo kana akkasin beektan hin barbaada. Kanaafi aboo kana akkamittiin fayyadamuu dandeenya isa jedhu walii wajjin hin ilaalla. Macaafa qulqulluu keenya keessatti akkamittiin waamne yookiin maaliif waamne hiina isa jedhuu fi maqaawwan seexanaa ittiin waamaman yookaan maqaa afuuronni hamoonni ittiin waamaman የጨለማ ዓለማት addunyaan afuura hamoota addunyaawwan afuura hamoota maqaawwan ittiin socho'an qabu. Maqaattiin socho'an qabu. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti maqaawwan kun caafamanii jiru. Waa tokkoon isinitti hima. Dhimma maqaa kana irratti waa tokkoon isinitti hima. Gara kitaaba qulqulluu keessatti hin naqin. Maqaan jedhu kan inni moggaafatee ittiin socho'u. Eessatti moggaafatee socho'a isa jedhuu fi fakkeenyaaf yeroo baay'ee amma nu keessatti maal jedhaa biyya kana keessatti dachee keenya keessatti ofuma isaatii maqaa moggaafatee socho'a. Ofuma isaatii maqaa sochaafatee adeema. Fakkeenyaaf amma namarraa yeroo afuura maalii jedhe? Afuura budaa, afuura tolchaa. Sinii galee beekaa? Afuura moortuu. Afuuronni akkasii kitaaba qulqulluu kana jechuun maqaa moggaafatee socho'a jechuudhaan. Afuura xinqolaa kana dura isinitti meera. Digimtii jechuun maal jechuudhaan isiniin jedhe? Irra deddeebi'anii dha'u, irra deddeebi'anii waamu. Kanaaf amma yeroo tokko ifadhaa gaafa jennu dhaabatee akkuma namni fajajee si ilaala. Ifachuu hin danda'u. Sababii nuun afuura hamaadhaan mormuu hin dandeenyeef maal taana? Eebbi nuyi qabnu hundinuu addunyaa afuuraa kana keessatti qabamee jira. Sidii galeera. Kanaafi maqaawwan seexanaa iddoo saba garaa keessatti hin hojjeta afuuronni hamoonni. Iddoo garaa wanta garaa moggaafatee hojjeta. Argitaniitti yoo ta'e yeroo tokko afuurramaan yeroo maal irratti hojjette maal isaa irratti hojjette yeroo jennu uffata isaa'edha. Sinii galee maal isaa irratti hojjette yeroo jennu rifeensa ishee irraa kuteen eessatti geesse? Mana xonqaa ittiin geesse. Wanta inni
ixaanaan hin hojjedhe maaliin hin hojjedhe iyya walumaa gala afuronni namoonni maqaa moggaafatanii hojjetu har'ayyuu biyya lafaa kana keessatti karaa garaa garaa maqaa moggaafatanii hojjetu. By the way, seexanan nu jennu amma angafisa inni guddaan kufee jira hidhamee jira. Diiyaabiloos yookaan Luusfer inni guddichi angafni isaanii inni jalqabaa kufee jira hidhamee jira. Kan hojii hojjetu maal isaati? Ergamoota isaati siisoo isaaniitu hojjeta binnaanyu. Sidii galeera amma ani guddaadha ani cimaadha ani isa akkasiit inni jedhu baay'ee salphaadha achi taa'ee hojjeta. Afuuronni xixiqqoon biyya lafaa kana irratti hojjetan jiru hin beektan isin. Seexanni karaa garaa garaa hojjeta beektu miti. Karaa bofaan hojjeta. Bofatu seexana jechuu koo miti. Namoonni fakkeenyaaf bofuma seexana se'u. Garuu karaa seexanaa hojjechuu danda'a. Hantuutaan hojjechuu danda'a. Adurreedhaan hojjechuu danda'a. Allaattiidhaan hojjechuu danda'a. Beektu miti isa kana. Wanti inni ittiin hin hojjenne hin jiru seexanni. Namaan hin hojjeta. Waraabessaan hin hojjeta. Amma afuuronni budaa yeroo baay'ee maal hin hojjetu? Waraabessaan hojjetu. Waraabessaan hojjetu budaan. Amma budaa jechuun maal jechuudha? Yeroo tokko namni budaa namatti fudhata. Budaan nama miti afuura. Namni keenya dur walii isaatiin maal jedha? Abalu budaadha jedha. Budaan nama miri akkuma anafuura xinqulaa ta'eeyyu anafuura budaa ta'eeyya. Sidii galeera nama miti budaan seexana. Namni keenya qooda afuura kana rukutee baasu abalu budaadha jedha. Waan akkas dhageessan hin beektanii? Abalu budaadha jedha. Namoonni baay'een afuurota hamoota kanaan kan ittiin sooromuudhaaf dhaqanii ittiin hojjechiifatu afuura du'aa kana. Kanaaf maa jechuun barbaade walumaa gala maqawwan seexanaa kitaaba qulqulluun irratti jira. Sanyii keessatti kan hojjetu sanyii keessatti maqaa moggaafatee kan taa'u jira. Sanyii keessa maqaa moggaafatee taa'a yeroo baay'ee afuuronni namoonni. Kun humna maqaa Yesuus Kiristoos duwwaadhaan hidhamuu ba'uu cabuudhaaf kufuu danda'a. Waan tokko dhugaasanii ba'a. Amaanu'eel Moosiin namni dhaggeeffatanii beektan. Amaanu'eel Moos namni jedhamu nama biyya Naayijeeriyaati. Akkaataa kamitti akka inni hojjetuun isinitti hima Amaanu'eel Moos. Jechuun namni hojii kan baay'ee afuuronni hamoonni biyyaa gara biyyaatti garaagara. Afuura isaanii garaagara jechuu koo miti. Akkaataa lafatti baay'ee hojjetan qabu lafatti baay'een hojjenne qabu. Sidii galeera. Amaanu'eel Moos akkasidha. Nuyi jedha. Antuutatti jijjiiramee biyya tokko ka'ee gara biyya biraatti deemuu nan danda'a jedha. Simbirrootti hin fakkeeffamnaa jedha. Allaattiitti hin fakkeeffamnaa jedha. Sidii galeera. Garuu gaaf tokkodha. Gaafanii dhaqee mallattoo yookaan waadaa kana gaafan dhaqee walii mallatteessine jedha. Dhiigaan gaafa dhannee walii foon namaa nyaanne. Dhiiga namaa dhuge bofana liqimsiisanii gaafa mallatteessite. Sidii galeera afurichi hamoonni natti galaniidha. Isa booddee waan an barbaade gochuu hin danda'a. Gaaf tokko garuudha kan inni irratti bilisa ba'e. Ajajaan keenya yeroo hundumaa waa tokko nuun jedha. Innis maal jedhaa? Akkas nuun jedha. Ajaraa keessan gaafa walga'ii kana jalqabnu maqaa namicha isa gubbanaa sana hin dhayinaa nuun jedha jedha. Maqaa isa kamiin? Maqaa eenyu namichi inni gubbaarra jiru? Inni kaayyoodha xiyyaareedhaan. Eenyu jettan maqaa isaa? Mee sagalee ol kaasaa Yesuus jedhaa kaa. Isinii galeera. Maqaa namicha isa gubbanaa kana hin dhayinaa nuun jedhan lafa jalatti walga'ii teenya jedha. lafa jala የጥልቅ የውላጅ ጥልቅ ዋ ሐመስን ሜ እስራማ ኤጉም ሰዋቀዮስኒ ኤጉም ቤክተምቲ አከዱ ለፈ ጀለተ ወልገዩ ቱተኙ አማ ወልገይ በኑፍ ጀዳ ጀጃን ኬኛ አደራንም ተኮስን ኬሳ መቃነም ቸሰ ጉበና ከነከን ኦፍንና
an utuun hin beekini yeroo hundumaa akkasedhu yeroo hundumaa akkasnuun jedhaayedha utuun hin beekini namicha inni gubbanaa inni itti jettu kun siloo Yesuusii gaafan jedhu hundumti isaanii tokko utuu nafini xarapheezaarra lafa dhadhaanii caccabanedha. Inni fateminim gidduu taa'e siloo namicha sini namicha inni gubbanaa inni sin jettan kun Yesuus isa jedhaniidhaan jedhe irraanfadheedha. Argise maqaa Yesuus irraanfatanii ma yoo waaman iyyuu akka inni itti seexana cabsu. Isiniif garuu isiniin galu. Isinii galee. Achumaan boofinni gaafa na liqimsiisaniidha na keessaa ba'ee adeemuu jalqabeedha. Hin hooqqisachuudhaaf. Kun afuura hamaadha. Afuura hamaadha. By the way, mistira seexanaa beekuun ittiin loluudha, injifachuudha, ittiin mo'achuudha. Kanaaf yoo Maatiyos maal jedhaa? Isa angafa sana hiniitu yoo ta'e, geggeessaa mana tokko hiniitu yoo ta'e, mana isaa keessa lixxee saamuu hin dandeessu jedha. Saamuudhaaf, eebba kee saamuudhaaf, Waaqayyo sanni siif kenne saamuudhaaf maal gochuu sirra jiraata? Jalqaba hidhuutu sirra jiraata jechuudhaan. Ganama utuu manaan bahin hidhuu sirra jiraata. Waa tokkoon isin gaafadha. Andaand ሰዎች ጉባኤ kana keessaa namoonni tokko tokko kan hatamtan jirtu namni qoricha isinitti buusee tarii. Sababni isaa especially magaalaa kana keessatti kanatu baay'ataa jira. How inni ko na dhibduu misin. You are the son of God still. Ati mucaa Waaqayyo akka taate mirkaneeffannee bar. Akkamittiin humni amaan sirratti humna godhata. Why? Maaliif? Ani kun ajaa'ibu namoonni baay'een harkatti buusanii dhufan birrii isaanii harkaa fudhatanii sokku. Why? Ganama dhiiga Yesuusiin of hiiteen kaatu ati. Galgala of hiiteen raftu ati. Akka nama du'atti rafuu raftaati dhattee. Akka nama du'arra rafuu rafta dhattee kanaaf baay'een keenya kan nuyi hin saamamne malee. Raakaasee maqaa Yesuusiin humna sitti dheeran. Kanaaf maqawwan nuyi dhoofneettiin macaafa qulqulluu keenya keessa jiranii maqawwan tokko tokkoon isinitti himaa. Innis nu fayyada wantoonni ta'uudhaaf macaafa qulqulluu wajjin kan deeggarameen isinitti himaa jira. Tokko warra maqaa namaa balleessan maqa balleessitoota kassaash warra jedhaman warra yeroo hundumaa maqaa namaa balleessan seexanni maqaa namaa balleessuudhaan beekamaadha. Mul'ata 12 irraa akkas jedha. Ani immoo Waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis amma fayyinni aangoon mootummaan kan Waaqayyo keenyaa aboonis kan Masiisaati ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa Waaqayyo keenya duratti isaan hadheessaa ture immoo gadi darbatameera jedhe. Sinii galeera kan maal godhu hadheessituun obboloota hadheessitu yeroo hundumaa ganama gaafa kaanu hadheessitu jireenya kee kan hadheessan akkati yeroo hundumaa akka sasamaa akka toltu jireenya kee kan hadheessan by the way namoonni tokko favoriin qaban nama biratti simboon qaban nama duratti bara isaanii guutu hadheeffamaa jiraatu hadheessituu obboloota maqawwan seexanni itti waamamanidha. Maqaa seexanni itti waamamu hadheessituu obboloota hadheessitu Waaqayyo isaa ifatu. Inni biraani bofa bara durii yookaan jawwee bara durii isuma kana lakkoobsa 9 nan dubbise 12 amma 10 nan dubbise. Bineensi guddichi akka jawwee sun bofni bara durii inni diiyaabiloos seexannis jedhame inni guutummaa biyya lafaa wal dhaalchisu gara biyya lafaatti gad hin darbatame. Ergamoonni isaas isaa wajjin gad hin darbataman jedhe. Argitaniittu ilaa jawween bofni bara durii seexanni inni jedhame sun
Sini galera gara biyya lafaatti ergamoota isaa wajjin maal ta'e gadi darbatame jedhaan inni biraani kan dogoggorsu yookaan mormituu Kiristoos salamaffaa Yohaannis 1:7 inni biraani bofa maqaan itti waamamuudha lammaffaa Qorontos 11:3 inni biraan afuura nama qoru Maatiyos 4:3 inni biraan ergamaa lafa jalaa የጥልቅ መልአክ ሙለተ ሰገል 11 inni biraan abbaa sobaa asatabbaat Yohaannis 8:44 inni biraan lubbuu kana jeesu innis Yohaannis 8:44 inni kan biraan hattu Yohaannis 10:10 inni biraani jireenya namaa kan hidhu jireenya namaa kan hidhu Luqaas 13:16 inni biraan balleessaa yookaan kan balleessu jechuudha Iyyoob 1:6-19 inni biraani kan nama tursu lafarra kan nama arkisu jechuudha kan tursu qabeenya nama jireenya nama gaayila nama bara nama Tadura Tasalonqee 2 irra jiru 18 akkasedha kanaaf dhufnee isin ilaaluu barbaadne ani Phaawulos addumaan deddeebi'ee yaaleera seexanni garuu nu ittise jedhe hin tursa lafarra gotoota waan namaa kana hin arkisa lafarra argitanii namoonni tokko hiiquun danda'an that is spirit karawwan ittiin seexanni jireenya namaatti galan wajjin ilaalla wantoonni kana gaditti nu ilaallanii karaa yookaan daandii ittiin jireenya namaa argataniidha wanta nama kana gaditti isinitti himu kun daandiiwwan ittiin jireenya namaa seexanni afuroonni hamoonni argatan በዚህ ክርስቲያኑ መታani amma namoota baay'een kiristiyaana waggaa 30 waggaa 40 waldaa keessa ta'anii afurri hamaatu irraa iyya argitaniitti yoo ta'e beektanii jiru kan afuroonni hamoonni irraa iyyan karaa ittiin seexanni afura namaa jireenya namaatti galan fakkeenyaaf karaa miidhama yeroo karaa miidhama qaama yookaan miidhamni gaafa namarra ga'u miidhamni sadarkaa adda addaarra jira qaama namaa yookaan jireenya namaa miidhamanni jedhu kuni miidhamni sammuu jira yookaan mooraaliin jira mooraaliidhaan miidhamuun jira hamileedhaan miidhamuun jira qaamaan miidhamuun jira miidhamni karaa garaa jira miidhamoonni maatiin keessan yeroo garaa miidhamni yeroo mul'atu gif yookaan immoo miidhaan yeroo namarra ga'u badal isa jedhamu san yeroo jireenya namarra ga'u karaa ittiin seexanni nama argatu seexana jechuun afurri seexanaa iyyee nama keessaa ba'uu min duwwaa miti namoonni tokko argitaniitti yoo ta'e jireenyi isaanii hidhamaadha hinii kaman dafanii mee kana wajjiniin ilaalla karaa ittiin miidhama garaa fakkeenyaaf miidhama akkamii isinitti fakkaata du'a maatii yookaan du'a firaa yeroo tokko badini gaaxe naasuudhaan afuroonni hamoonni namatti galu beektu miti sinii galee hin beektan isin by the way hazan spirit ነው beektu miti gaddi afuura yeroo baay'ee namoonni tokko argitaniitti yoo ta'e gaafa maatiin jalaa du'u kanachumaan du'an jiru kanachumaan paralaayizii ta'an jiru inni kun maal jedhama yeroo gaddi maatii keetta ta'u jireenya namaatti ta'u namoonni baay'een namni hin gaddu jechuu miti namoonni baay'een gaddanii dafanii gadda keessaan ba'an inni biraani wanti hamaan yookaan immoo yakki hamaan namarratti uumamu afurri hamaan achumaan namatti galuu danda'a yakki hamaan yeroo namarratti uumamu jireenya namarratti galuu danda'a yakki karaa garaa namarratti uumamuu danda'a rukuttaan jira
qaama rukutuun jira karaa garaa garaa yakki namarratti gaafa dalagamu maal ta'a ispiriitiin achumaan namatti galuu danda'a jechuudha keessaa dafaniin ba'an yoo ta'e ofirraa faayitiin cabsan yoo ta'e karaa garaa garaa sitti galuu danda'a jechuudha afurri hamaan yeroo hundumaa si keessa taa'ee iyya miti sammuu kee attaak godhee deema barabaraan akkati naman taane godhee deema inni biraan yeroo amanuu dadhabu namni gaafa amanuu dadhabu yeroo tokko namoonni tokko namanan bakka lapheensaani giddu galeessa bakka yaadi garaasaani kun giddu galeessa dafanii gara gooftaatti inte strongii ta'uun barbaada inni biraani fakkeenyaaf gaayila gidduutti yeroo hiikkaan ta'u yeroo gaayila gidduutti hiikkaan ta'u hiikkaa gaayilaadhaan afurri hamaan attaak nama gochuu danda'a hiikkaa gaayilaadhaan jechuudha inni biraan walganuudhaan baay'ee walganuun wanti nama dubbachaa jiru the work of devil yookaan immoo hojiiwwan seexanaati walkaaduu namoonni tokko yeroo walkaadan dafanii gara maalitti adeemu gara walajjeesuutti deemu jechuudhaan annama baay'ee wal jaallatee birri xiqqoo irratti walgane walajjeese beeka karaa kana gaafa du'a isanni si kaadee si ajjeesu si gane duwwaa si ganee si ajjeese duwwaa miti bar sammuun namaayyuu gaariin ta'u gaafa namni si ganu jechuudha inni biraan yeroo sodaa afurri hamaan yeroo sodaa sitti gala yookaan jireenya kee attaak godha yeroo sodaa afurri hamaan namoonni tokko hin sodaatu ልባቸው ሁል ጊዜ ይፈራል የፍርሃት ጊዜ ባይዘዌ ወንቲ ሁንድኑ ሶዳዳን ጀልቀበ ቤቱት ኩፋቲን ሶዳዳን ጀልቀበ ዲኒ አለናማይን ጉዳን ሶዳዳ ደኔ ሮንዱማ ዱበድ የሰው ልጅ ጠላት ሁል ጊዜ ፍርሃት ነው ፍርሃት ትልቅ ጠላት ነው ህን ሶዳት yote wanta sodatu sun sidaan kanaaf namoonni baay'een gaafa waa sodaatanii wanti isaan sodaatan sun hinuma qaba isaaniin gaaf tokko isinitti meera jaartii tokkotu gastaawusi dhuftee kadhadheef akkasnaan jetti anii jetteen bara koo guutuutti kaansarii harmaan sodaadhette bara koo guutuutti ijoollummaa kaaseette kaansarii harmaan sodaadhette kaansarii harmaan qabamtee dhufte ፍርሃት ነው sodaa kana irratti immoo humna godhannu yoo ta'e nu miidhuu danda'a jechuudha nu miidhuu danda'a jireenya keenya inni biraani balaan akka tasaa yeroo nurra ga'u afuronni hamoon nurratti hojjechuu danda'u balaan tasaa yeroo nurra ga'u balaa tasaa miira namaa kan miidhu gaafa nama mudatu miira namaa kan miidhu jechuun jireenya miira namaa kana kan miidhu gaafa namarra ga'u afuronni hamoon namarratti hojjechuu danda'u jechuudha inni biraan walamanuu dadhabuudhaan galuu danda'a inni biraani yaala fayyaa akkaataa malee yeroo yaalaman nama miidhuu danda'a yaala fayyaa jechuun yeroo tokko argitaniitti yoo ta'e namoonni tokko opereeshinii ta'anii kan isaan achuu arafan jiru bini dhiigni namaa dhangalee kan achi nafu jiru achumaan yeroo amma fakkeenyaa fi maal jedhama kan yeroo opereeshinii godhanii nama waraanan kun mastaageshaa yookaan anesteeziyaan gaafa nama waraananii namoonni achumaan paralaayizii ta'anii lubbuutti deebi'uu dadhaban jiru kana duwwaa miti namoonni marfee waraannatanii tsaxxadhan jiru achumaan yookaan paralaayizii ta'an jiru sidii galeera that is spirit humna hamaadha sun ንብራን የሮወሎለን namni yeroo walitti namni yeroo hundumaa jibba gaarii godhee fudhata jibbi gaarii miti sittani maal jibbi gaarii miti namni yeroo wallolu afurri hamaan gidduu isaaniitti bu'aa buufata jechuudhaan gidduu isaaniitti bu'aa buufata afurri hamaan ንብራን yeroo qobummaa nama mudachuu danda'a spiriitiin kun yeroo qobummaa namoonni tokko qobaa jiraatu qobaa jaallatu gaafa kana qobummaan gaafa sinitti dhagaame jedhu afura kanaan miidhamuu dandeessu jechuudhaan afura kanaan miidhamuu dandeessu
Inni biraan gaafa miidhamni qaamaa nama mudatu miidhamni qaamaa gaafa nama mudatu nama irratti hojjechuu danda'a hafuurri kun. Inni biraan yeroo caban jechuun fakkeenyaaf gargar cabuu jedhamni sagaleen Waaqayyoo yaadaan gargar cabu yaadaan yeroo gargar caban hafuurri kun hin mudata jechuudha. Hafuuronni kun hin mudatu. Lama hafuura sanyii irraa namatti daddarban. Hafuura sanyii irraa namatti daddarban. Isaanis kana jechuun zarii irraa inni jedhu fira keenya maatii keenya hiriyyaa walitti dhiyaannuun warri kun hafuura zarii yookaan sanyii jedhamu. የዘር ስፒሪት የዘር መንፈስ ዘሪ inni jedhamu kun sanyii miti rees አይደለም. hidden maatii family ቤተሰብ faamiliidhaan kan faamilii irraa kan namatti daddarban hafuuronni faamilii irraa naman gadhiifne jiru. Kan naman gadhiifne faamilii irraa kan namatti daddarban jiru. Isa kana cabsuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Sanyii irraa hafuurota darban kan. Fakkeenyaaf hafuura xinqolaa the magic spirit. Hafuurri xinqolaa sanyii irraa gara sanyiitti hin darba. Gadin dhiisu abbaa isaa irratti hojjetame jedhamanii yeroo tokko adda dhaabatee fokkoruun argitanii gadin dhiisu akkamittiin nan gadhiisa nan guddifadhe haadha ishee irraan itti darbe ana hafuura xinqolaati jedhaan argeessanii beektanii ana hafuura xinqolaati jedhaan. Xinqolaan afaan Oromoodhaan maal jedhama? Xibaara. Hafuura xibaaraa ishee ifatu Waaqayyo. Fakkeenyaaf namoonni durii kudhaama wayyees jala kaa'atanii deemu argitanii kan beektan. Kudhaama nama bobaa jala kaa'atu argitanii hin beektanii? Namni argee beekatan. Namni argisiin hin jiru jechuudha. Hundi keenya argineerra. Argitaniittu. Kudhaama kana namoonni baay'een fuudhanii eenyutti dabarsu? Ilma isaaniitti dabarsu. Hafuura xibaaraati kun. Hafuura xibaaraati. Hin dabarsu jechuudha namatti. Kan hojjetu meeshaa sana utuu hin taane maqaamtiin meeshaa sana irratti waamameedha. Nabiraani amantaa sobaa yookaan amantii sobaa. Amantiin sobaa namatti darba. Inni kun sanyii irraa kan namatti darbuudha. Amantii sobaa. Amantii sobaa keessa deddeebi'ee dubbachuu nan gaafatu. Wanti sobaan darbu namatti amantiin fakkeenyaaf nuun maatii keenyatu achi dhufe kanaaf dhiisne isa yoo dhiisne dhufne kilaanii yookaan sanyii keenya keessaa hin baana jedhanii waan amananiif gadhiisuun barbaadan hafuura sana jalatti bitamanii jiraachuu barbaadu namoonni baay'een. Hafuurri kun hafuura waaqa fakkeenyaaf waaqa tolfamaa. Inni biraanii kan warri kun jechuudha akkoo akaakayyuu akaakilii abaabilii irraa kan namatti darbu jechuudha. Warri kun hin darbachiis kana irratti mo'utu nurra jiraata irratti kaane injifannoo fudhachuutu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf hafuuronni kun maal baatu isinitti fakkaata? Hafuurri kun maal baatu? Abaarsa baatu. Abaarsi kun karaa Kiristoos namarraa cabuu qaba. Erga amanne immoo moor ofirraa cabsuu qabna. Hafuura kana cabsuu qabna. Waaqayyoon kadhachuu qabna. Ofirraa duguuguu qabna. Isinitti bu'an hafuuronni namni akka inni cabsee hin baane kan godhu hafuura. Hafuura kana irratti maal gochuu qabna? Abaarsa kana ofirraa cabsuutu nurra jiraata jechuudha. Irratti mo'uutu nurra jiraata. Kaanee irratti beekamuutu nurra jiraata jechuudha. Irratti beekamnu yoo ta'e bara baraan nutuma. Amma yeroo iyya hafuurri kun sanyii irraan itti darbe hin gadhiisu. Ani hin gadhiisu yoomiyyuu. Ani qomoo irraan qabadhe hafuura jedhu dhageessanii beektanii akkasii bara. Inni kun hafuura. Hafuura kana immoo irratti dammaquutu nurra jiraata.